Manni maree bakka bu'oota uummataa konferansii qorannoo paarlaamaa tokkoffaa paarlaamaa Dimookiraasii fi mirga namummaa mata duree jedhuun gaggeessuu eegale. Oduu ijoo manni maree bakka bu'oota uummataa konferansii qorannoo paarlaamaa tokkoffaa paarlaamaa Dimookiraasii fi mirga namummaa mata duree jedhuun gaggeessuu eegale. Sagantaan badhaasaa namootaa fi dhaabbilee nageenya irratti hojii gaarii hojjetan badhaasuu bara 2013 ji'a bitootessaa kennamuu akka eegalamu ibsame. Mootummaan Somaaliyaa magaalaa guddoo biyyattii Moqaadishootti kan argamu masaraa mootummaa cinaatti milishoonni waraanaa banuusaa ibseera. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu isaatii kana waliin Taaddasaa Tarrafaatii hanga xumuraatti nu waliin tura. Manni maree bakka bu'oota uummataa konferansii qorannoo paarlaamaa tokkoffaa paarlaamaa Dimookiraasii fi mirga namummaa mata duree jedhuun gaggeessuu eegale. Hawaasa siyaasa Dimookiraasii keessatti manni maree waltajjii ijaarsa sirna Dimookiraasii ta'uun kan tajaajilu ta'uu afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasee Caafoo himanii jiru. Manneen maree hariiroo dhaabbilee barnoota olaanoo qorannoof qo'annoo waldaalee ogummaa hawaasa siivilii waliin taasisaniin rakkoolee hawaasummaa diinagdee fi siyaasaa furuuf shoora olaanaa qabaachuu ibsaniiru. Itoophiyaan guddachuudhaaf biyya dandeettii kuufamaa fi abdii qabduudhaas jedhanii jiru obbo Taaggasan. Humna kuufamaa kana gara qabatamaatti jijjiiruun abdii jiru dhugoomsuudhaaf hojiin qorannoo fi qo'annoo murteessaa ta'us ibsanii jiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa ergama heera mootummaatiin kennameef bahuudhaaf hojiilee garaagaraa raawwachaa jiraachuu simanii jiru. Waltajjiin har'as paarlaamaan qorannoo fi ragaa irratti hundaa'uun murtoo akka kennuuf faayidaa kan qabu ta'us eeranii jiru. Konferansiin qorannoo akka kanaa kun waggaa waggaadhaan illeedhaan kan gaggeeffamu yoo ta'u guyyoota lamaaf kan turu ta'uu ragaan mana maree bakka bu'oota uummataa irraa argame ni mul'isa. Koreen hojii raawwachiiftuu murtoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa murtoo uummataa gaggeessuuf hojiilee dandeessisan raawwachuun jiraachuusaa ibsee jira. Korichi mana maree federeeshinii fi boordii filannoo biyyaalessaa waliin marii gaggeessee jira. Uummattoonni kibba lixa Itoophiyaa haaluma gaaffii naannoo ta'uu gaafataniin manni maree federeeshinii gaaffiin uummataa deebii akka argatuuf murtee dabarsuu fi murtichas boordiin filannoo biyyaalessaa akka raawwachiisu murteessuu walitti qabaan korichaa obbo Maasrashaa Balaachoo ibsanii jiru. Adeemsi murtoo kennuu karaa nagaa akka gaggeeffamuuf murtoo dura wayita murtoo fi murtoon booda hojiileen raawwataman haala akkamiitiin durfamanii hojjetamaa jiraachuu simanii jiru. Yeroo itti aanu qophii heera mootummaa, hojii hariiroo uummataa, loogoo, alaabaa, afaan, qophii karoora misoomaa fi erga murtoon uummataa naannoo ta'uu gaggeeffame booda immoo walitti dhufeenya hawaasa naannichaa caalmaatti cimsuuf hojiileen dandeessisan raawwachiisuudhaaf koreen shan hundaa'ee gara hojiitti galuus ibsamee jira. Koreen kun gaaffii naannoo ta'uu uummattoota kibba lixa Itoophiyaa karaa nagaa murtoo uummataa riifarandamii akka argatuu fi ce'umsi nagaa akka taasifamuuf koreen qaamolee federaalaa hammachuudhaan hundaa'e ta'uu afyaa'iin mana maree federeeshinii Adam Faaraa dubbatanii jiru. Korichi boordii filannoo biyyaalessaa fi mana maree federeeshinii waliin tumsuudhaan kan hojjetu ta'us ibsameera. Hariiroo obbolummaa lammiilee Itoophiyaa fi Sudaan qaban gara waraana hin malleetti jijjiiruuf waraanni Sudaan yaaliin taasisaa jiru nageenyaa fi tasgabbii biyyoota lameen irraa darbee kan ardichaa kan rakkoo keessa galchuu waan ta'eef dhaabbachuu akka qabu Itoophiyaan gaafatte. Ministeerichi ibsa baaseen Sudaan daangaa ishee darbuudhaan waraana ishee gara Itoophiyaatti seensisuu ishee walitti bu'iinsi uumamuuf sochii qaama sadaffaa fayyaduuf taasifamuudhaas jedhamee jira. Bal'ina oduu kanaatiif hawwii taafasa.
Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa haala yeroo dhimma Sudaanii fi Itoophiyaa ilaalchisee ibsa baaseen walitti bu'iinsi biyyoota lameen gidduutti uumamu kamillee hariiroo michummaa biyyoota kanaa balaarraa kan buusudha. Kanarraa ka'uudhaan gama Sudaaniin sosochiin waraanaa taasifamu lammiilee Sudaaniif gatii baasuun fedhii qaama sadaffaa galmaan ga'uuf kan taasifamu ta'uutti Itoophiyaan kan amantudhas jedheera. Biyyoonni lameen daangaa isaanii ilaalchisuun mariidhaan furuudhaan filannoo jiru fayyadamuuf carraan kan jiru ta'us waraanni Sudaan garuu heera idil addunyaa bu'uura ta'ee fi yaadolii walitti bu'iinsaa furuu danda'an cabsuudhaan baatii sadaasaa 2013 irraa eegalee daangaa Itoophiyaa cabsuudhaan galuu isaa ibseera. Kun ammoo waliigaltee daangaa biyyoota lameenii caalmaattis qonnaan bultoota naannoo daangaa jiran akka hin buqqaaneef waliigaltee taasifame kan cabsedha kan jedhu ibsa kanaan eerameera. Waldhabdee daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jiru michummaa fi hariiroo biyyoota lameenii bifa itti fufsiisuu danda'uun koree garaagaraa hundeessuun hojjetamus gama Sudaaniin yaaliin koree kanaa xiyyeeffannoon itti kennamuu dhabuun ni mul'ata. Kanaaf waraanni Sudaan daangaa darbuudhaan saamicha taasisuun manneen jireenyaa gubuun lammiilee Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman buqqisuun naannicha to'achuun isaa mul'istudha. Mootummaan Sudaan lammiilee Itoophiyaa naannoo daangaa jiran weerartoota jechuun odeeffannoo sobaa baasuudhaan hojii to'annoo lafa dabalataa hojjechuutti jira jechuun ministeerri dhimma alaa ibsa baaseen eereera. Itoophiyaan dhimmicha obsaan ilaalaa akka jirtu kan mul'isu ibsichi ofirraa ittisuu ilaalchisee mirga seeraan qabdu itti fayyadamuu dhiisuudhaan adda addummaa jiru mariidhaan furuuf yaalii taasiftu hunda kan itti fuftu ta'uu kan ibsudha. Hariiroo obbolummaa itti fufiinsa qabutti kan amantu Itoophiyaan waraana Sudaaniin sosochiin taasifamaa jiru nageenya biyyoota lameenii irra darbee kan ardichaallee kan balleessudhas jedhameera. Daangaa irratti waldhabdee jiru furuudhaaf karaa naga qabeessa ta'ee nan hordofa kan jette Itoophiyaan Sudaan illee karaa makanaa akka hordoftuu waamicha dhiyeessiteetti. Lammiileen Sudaan waraanni biyyattii hariiroo lammiilee Itoophiyaa waliin qaban irra darbee fedhii qaama sadaffaa guutuudhaaf sosochii taasifamu waan ta'eef dhimmicha akka hordoftuuf Itoophiyaan waamicha dhiyeessiteetti. Sudaan Itoophiyaa waliin komii daangaa qabdu bifa naga qabeessa ta'een akka xumurtuuf biyyoonni Afrikaa akka irratti hojjetanii fi ibsichaan waamichi dhiyaateera. Guyyaan yaadannoo wareegamtoota Guraandhala 12 yeroo 84ffaadhaaf kabajame. Ayyaanichi Guraandhala 12 bara 1929 ajjeechaa jumlaa Xaaliyaaniin jiraattota magaalaa Finfinnee 30,000 ta'an irratti ajjeechaa raawwatte yaadachuuf kabajameera. Kantiibaa Taantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee fi maatiin gootota siidaa yaadannoo wareegamtoota 6 kiiloo caffee aannanitti argamuudhaan abaaboo kaa'anii jiru. Dabalata qabna. Guyyaan yaadannoo wareegamtoota Guraandhala 12 waggaa 84ffaan isaa kabajame. Kantiibaa Taantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee dabalatee gootonni fi maatiin goototaa durii akkasumas jiraattonni magaalaa Finfinnee bakka argamanitti magaalaa Finfinnee 6 kiiloo caffee aannaniitti yaadatamee ooleera. Ayyaanni guyyaa yaadannoo wareegamtoota Guraandhala 12. Gootonni durii biyyaaf oolmaa oolan kana dargaggeessi seenaa kaleessaa akka beekuu kan taasisu ta'u pirezidaantii waldaa gootota Itoophiyaa Liqat Guሃን ጆቴ መስፍን ዱበተኒሩ። ይህንን አይነት በዓል የሚያስፈልገው ትላንትና ከየት እንደመጣን እንድናውቀው ነው። ከትላንትና ከየት እንደመጣን ካወቅን ዛሬ ያለንበትን እናረጋግጣለን ማለት ነው። አያና አከና ከበጁኒ kaleessa eessaa akka dhufne yoo beekne har'a iddoo jirru ni mirkaneessina jechuudha. Kan har'aa yoo beekne kan boruun ni karoorfanna jechuudha. Kanaaf abbootiin keenya kaleessa aarsaa waan kaffalaniif nuti har'a kan jiraanne kana argine. Gootonnii fi maatiin gootota ayyaana kanarratti argamanis seenaa ayyaanni kun itti kabajamu ibsanii jiru. ግፈኛው ፋሺስት ሙሶሊኒ ዲቼ ሬምፐራቶሬ ደሊቱቶ ብሎ ኢትዮጵያን ባካፋ በዶማ የጨፈጨፈበት ቀን ነው ዛሬ። ጩበማ ፊ ፋሺስቲ ካንቴ ሙሶሊኒ ዲቼን ጉያ ራ kana ummata keenya irratti waraana labsee akaafa fi qottoodhaan jiraattota magaalaa Finfinnee itti fixedha. ጣሊያን አዲስ አበባን በተቆጣጠረበት ሰዓት ህዝቡን ሰብስቦ ህዝቡን ለማሳመን ዲስኩር በሚያወራበት ጊዜ አብርሃም ደቦጭና ሞገስ አስገዶም የሚባሉ አርበኞች ባደረሱበት ጥቃት
Xaaliyaaniin yeroo Finfinnee to'ate sana uummata walitti qabee amansiisuudhaaf yeroo itti lallabaa jirutti gootonni Abrahaam Dobocii fi Mogoza Asgiidom boombii natti darbatan jedhee dargaggoota Finfinnee 30,000 ol ta'an akaafaa fi qottoodhaan guyyaa itti fixedha. Guraandhalli 12 barri 1929. Hirmaattonnii fi dargaggoonni ayyaana kanarratti hirmaatanis guraandhalli 12 Giraaziyaaniin uummata magaalaa Finfinnee 30,000 ol guyyaa itti fichisiise seenaa kana dhaloota fufuutti dabarsuuf hojjetamuu qaba jedhaniiru. የካቲት 12 አብርሃም ደቦጭና ሞገስ አስገዶም የሚባሉት የጥንት አርበኞች ግራዚያኒ ላይ ተናዶ ቦምብ የወረወሩበት ጊዜ Guraandhalli 12 Abrahaam Dobocii fi Mogoza Asgiidom Giraaziyaanii irratti boombii darbatanii Giraaziyaaniin ajaja dabarseen jiraattota magaalaa Finfinnee 30,000 ol bakka tokkotti kan fixedha. Anis gootummaa kana hordofaan jira. Uummanni Itoophiyaas xiiqidhaan waggaa 5 ofirraa lolee waggaa 80 dura Xaaliyaanii Itoophiyaadha itti ariine. የድሮ አባቶቻችን አያቶቻችን ይህንን ታሪክ አቆይተው እዚህ አድርሰዋል። አቦቲን ኬኛ ሴና ከነ አሲኑፍ ጋኒሩ አያነ ከነ ከበጁን ቀበናዬ ቱሩስ አማ ከበጁ ኤገሌራ ከነ ጫላ አከዳሎኒ ሴና ከነ ቤኩ ሀሊ ሚጀቹ ቀባ የካቲት 12 ስናከብር የካቲት 23 እናስታውሳለን። ጉራንደላ 12 የሮ ከበኙ ጉራንደላ 23 ኑ ያደቺሳ አያነ እንጂፈኖ አድዋ እንጂፈኖ bara 1888 አቦቲን ኬኛ አድዋ ረቲ ገልሜሳ ያደና ጉራንደላ 12 አጂፈምኔ ጉራንደላ 23 አሞ ዲነ ከኒት እንጂፈኔዳ Waraanni Xaaliyaanii Itoophiyaa weeraruudhaaf kan kaayyeeffate qabeenya uumamaa biyyattii barbaachaaf akka ta'e gootonni magaalota garaagaraa keessa jiraatan himan. Gootonni kunneen turtii ETV waliin taasisaniinis dhaloonni ammaa nageenya biyyaa akka eegu waamicha dabarsanii jiru. Abaabumaa immoo waraana ammayyaa fi xiyyaaraan deeggaramuun Itoophiyaa weeraruuf kayyaalii taasisee waraanni Xaaliyaanii ilmaan gootota waraanicha injifatanii kan ta'an turtii ETV waliin taasisaniin sababni Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerarteef qabeenya uumamaa biyyattiin qabdu saamuuf ta'uu dubbatan. ፋሽስት ጣሊያ ኢትዮጵያን የወረረበት ምክንያት Xaaliyaaniin sababni Itoophiyaa weerarteef qabeenya uumamaa biyyattiin qabdu hawwuun ta'us garuu akka hawwite Itoophiyaa hin arganne gootonni keenya tokkummaa waan qabaataniif mo'atanii jiru. Itoophiyaan bilisa baasanii jiru kun salphaa miti. ጣሊያን በያን ጊዜ ሀገራችን ለም ነው ውሃ ነው. Yeroo sanatti Xaaliyaaniin biyyi keenya magariisaa fi miidhagduu waan taateef innis kolonii isaa jala galfachuu yaade. Garuu galanni abbootii akaakayyuu keenyaaf haa ta'utii hangammaatti turreerra. Wayita waraana Adwaatti tokkummaa fi obbolummaan uummattoota biyyattii kan haalaan mul'ate ta'us himaniiru. አንድነት፣ ፍቅር፣ መዋደድ፣ ወንድምነት፣ ወንድማማችነትን የሚገልጽ ነው። Tokkummaa jaalalaa fi obbolummaa kan mul'isudha. Hundi humna tokkummaadhaan tokko tokkoon osoo waliin caaliin wal kabajuun kan mo'ichi argameef kanaafidha. ጦራችንን ጋሻችንን እዘን ብቻ መሄድ ነው እንጂ ወደ ኋላ ማፈግፈግ የለም. Waraanaa fi eeboo keenya qabannee deemuu malee duubatti deebi'uun hin jiru. Eenyu du'ee eenyutu hafa abaluun du'ee jedhamee duubatti deebi'uun hin jiru waliin du'u malee. Darbee biyyattiitti rakkoo uumamaa jirutti akka gaddan kan himan ilmaan goototaa kunneen dhaloonni ammaa biyya eeguu keessatti gahee isaanii akka bahataniif waamicha dhiyeessaniiru. የምንናገረው በሀገሪቷ ላይ የሚደረገውን ነገር ሁሉ እንሰማለን. Dhaloota ammaatti kan hin himu obboleessi obboleessa isaa ajjeesuu hin qabu. Biyyattis miidhuu hin qabu. Biyyattiin fuula irratti jabaattee akka dhaabbattu taasisuu qabu. ወጣቶች በተለየ ማሰብም ማሰላሰልም የሚገባቸው Dargaggoonni sirriitti itti yaaduu qabu. Nageenya buusuun Itoophiyaa tokkoomsuu qabu. ያለ ሀገር መኖር አይቻልምና ያለ ሀገር ሰላም ማግኘት አይቻልምና Biyya malee jiraachuun hin danda'amu. Biyya malees nageenyi hin argamu. Dargaggeessi kana yaaduun seenaa kana ceesisuudha qaba. Seenaa waraana Adwaa irratti raawwatame dhaloonni ammaas irra deebi'uu akka qabus dhaamameera. Sagantaan namootaa fi dhaabbilee nageenya irratti hojii gaarii hojjetan badhaasuu bara 2013 jeebotooteessaa kennamuu akka eegalamu ibsame. Sagantaan badhaasa nageenyaa fi tokkummaa gohu jedhamu kennamu kana dhaabbanni East Africa Entertainment fi Ministeerri nageenyaa fi tumsitoonni nageenyaa waliin kan qopheessan ta'uu ibsameera. Daarektarri dhaabbata East Africa Entertainment obbo Mootii Morodaa sagantaa kana qaamolee nageenyaa fi tokkummaa biyyaaf hojjetan kan badhaafaman ta'uu ibsaniiru. Nageenyaa akka biyya keenyaatti kabajuudhaaf jechuudha. Innis sadaasaa 25 magaalaa Finfinneetti kan kabajamu ta'a jechuudha. Sagantaaleen as keessa jiran wal duraa duubaan tokko lama sadii jedhee tanan kaasaa. Inni tokkoffaan biyya keenyatti namoonni nageenyaaf yeroo hedduu abbootiin akaakileen abaabileen keenya
nageenya biyya keenyaaf fiduudhaaf halkaniif guyyaa dadhabne osoo hin jedhin beekumsa isaanii amma qaban gatii hedduutti kaffalaa turaniiru. Namoota kanaaf yookaan gareewwan kanaaf qaamni beekamtii kennuu miti galatoomaa jedhuun tokkollee hin jiru. Naannoleewwan hundarraa fi kutaa magaalaa federaalaa lamaan irraa nageenya irratti gahee guddaa namoonni hojjetan akkasumas gareen hojjetan dorgommii isaanii naannolee irratti xumuraniitiin akka waliigalaatti guyyaa 25 kana akka waliigala guutuu biyyaatti sagantaan badhaasaa sun kan mo'attootaaf badhaasni nageenyaaf jaalalaa bara kana kan kennamuuf ta'a jechuudha. Guyyaa kanas sagantaan fiigichaa nageenya biyya kootiif jedhu kan raawwatamu ta'uu ibsaniiru obbo Mootiin. Nageenyaaf fi jaalalaaf nan fiiga kan jedhu magaalaa Finfinneetti kiiloomeetira karaarraa fiigicha karaarraa kiiloomeetira 5 kan gaggeeffamu ta'a. Innis namoonni danda'an fiiguudhaan namoonni hin dandeenye immoo waa'ee nageenyaa bakka jiranitti yaaduudhaan guyyaatti jaalalaaf tokkummaa biyya keenyaaf nageenyaaf itti yaadneetoo oollu kan ta'u ta'a jechuudha. Kanaafuu sagantaawwan gaggeeffaman kanadha. Inni dhumaa kabajamoo muummicha ministeeraa keenyaaf dargaggoonni naannolee hundarraa walitti ba'an shamarranii fi dhiirri tokko tokko jechuudha. Si wajjin jirraa fi gara ittaanutti tokkummaadhaan jaalalaan wal qabanneetiin ceena kan jedhu fi baga waggaa sadaffaa itti aangoo qabatte kan jedhus badhaasni kan gaggeeffamu ta'a jechuudha. Riippoortarri keenya guddataa Ajjamaa akka gabaasetti sagantaan kun hoteela Sharaatan Addisitti koonsartii fi marii nageenyaa irratti xiyyeeffatuun kan adeemsifatamu ibsamee jira. Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobanaa Holaas nageenyi hin jiru taanaan namni garatti deebi'u hin jiru waan ta'eef namni hunduu qooda isaa baachuu akka qabu dhaamaniiru. Sirriitti hubatutu nurra jira waa'ee nageenya sirriitti irratti hojjetutu nurra jira. Kan nun hojjenne eentu nu hojjete nageenya Itoophiyaanonni kan hin hojjenne Itoophiyaanonni duudhaa fi safuu kaleessaa sanitti kan hin deebine ummanni kalee wal keessa bobba'ee galu ummanni kalee amantaa walii kabajee wajjin jiraatu ummanni kalee daangaa walii kabajee wajjin jiraatu har'a walitti bu'iifni uumamu kun badii hamaadha. Irratti hojjetutu nurra jiramoo yoo kateenyu taate immoo kana caalaa badii biraa fida yoo kataa'an taate olluma keenyalleen olloota teenyalleen ollaa faaraa kan itti baqannu hin qabnu kana beekutu nurra jira ollaa faaraa kan itti baqatanii kafuura itti galfatan hin jiru. Paartiin badhaadhinaa magaalaa Finfinnee sagantaa uummata kakaasuu filannoo jalqabaa har'a gaggeesseera. Saganticha irratti kan argaman kantiibaa ittaantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee rakkoo mana jireenyaa fi qaala'insa jireenya magaalichaa keessa jiru furuuf karoorri waggaa 5 qophaa'uun hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Paartiin badhaadhinaa lammiilee biyyattii hunda walqixa kan ilaaluu fi badhaadhina walootiif kan hojjetu ta'us dubbatanii jiru. Keessattuu paartiin badhaadhinaa wayita Itoophiyaa rakkoo hammaataa keessa turtetti humna uumamee ta'uu isaatiin yeroo itti aanu badhaadhina uummataatiif ni hojjetamaas jedhanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinnee Mallas Alamuu badhaadhinnii fi jijjiiramni fuula tokko jedhan. Paartiin badhaadhinaa adeemsa jijjiiramaa keessatti dhiibbaa keessaa fi alaa dandamachuudhaan abdii fi milkaa'inaatiin dabalamee erga dhalatee waggaa tokko kan guute yaada ce'aa qabatee bu'aa jijjiiramaaf kan dhufe ta'uu ibsaniiru. Filannoo marsaa jaaffaa bara kanaatiin karaa nagaa akka gaggeeffamuuf mootummaan naannichaa xiyyeeffannoon kan hojjetu ta'uu mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hime. Pirezidaantiin naannichaa Shaadlii Hasan hooggantoota olaanoo fi paartii badhaadhinaa waliin mari'atanii jiru. Gabaasa Jamaal Ahmadiif Immabeet Tashooma. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz Shaadlii Hasan haala waqtaawaa yeroo ammaa irratti hooggantoota mootummaa fi miseensota paartii badhaadhinaa naannichaa waliin marii taasisanii jiru. Naannichi waggoottan hedduu darbaniif dhimmoota akka biyyaattis ka'an hedduu irratti maqaarra kan darbe hirmaannaas ta'e fayyadamummaa hedduu akka hin qabne kaasanii jiru. Haa ta'u malee waggoottan 2-3 darban keessattis naannichi hirmaannaa akka biyyaatti taasisus ta'e faayidaan argatu sadarkaa fooyyee qaburra akka jiru himanii jiru. ላለፉት 27 ዓመታት አገርን በመምራት ሂደት ውስጥ waggoottan 27 fi ijaarsa biyyattii keessatti hirmaannaa maqaarra darbe kan hin qabne yoo ta'u qabeenya uumamaa qabnu irratti illee aangoo keenyan ajajuu haala hin dandeenye irra ture.
yeroo dhiyoon asitti garuu paartii badhaadhinaa waliin erga walitti makamnee booda carraa gaarii nuuf uumameen faayidaa hawaas dinagdee keenya karaa fooyyee qabuun ol guddisuudhaaf sochii haala kanaan duraarraa adda ta'e taasisuun cinaatti dhimmoota akka biyyaatti kaan keessattis miira abbummaatiin gorsaa fi murteewwan adda addaa dabarsuun ijaarsa biyyaa keessatti mirga heera mootummaan arganne qabatamaan agarsiisuun gahee baachaa jira. Mootummaan naannichaa yeroo kamuu caalaa tokkummaa sabaaf sablammoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatanii caalatti cimsuun xiyyeeffannoo itti kennee hojjetaa jira kan jedhan obbo Ashaalliin keessaa fayyadamummaa waloo uummataa cimsuu irratti akkasumas miira obbolummaa cimsuun mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee hojjetaa jira jedhan. ብልጽግና የራሱ የፖለቲካ ማኒፌስቶ በማዘጋጀትና ከህዝብ ጋር የገባነው ቃል ኪዳን በማጽናት badhaadhinni imaammata siyaas dinagdee mataasaa qopheessuunii fi waadaa uummata wajjiniin gale jabeessuudhaan miira obbolummaa fi wal kabajuutiin gara badhaadhina caalutti ce'uudhaaf carraaqqiin taasisnu cimee itti fufeera. Adeemsa badhaadhina kanaa deeggaruu jechuunis sabdaneessummaa bu'uura cimaa irratti ijaaruu fi biyya olaantummaan seeraa fi nageenyi ittiin mirkanaa'ee kan hundaan filatamte ijaaruudhaaf sochiin taasifamu dhugaa akka ta'u deeggaruudha. Rakkoo nageenyaa naannicha keessatti mul'atu hirree tokkoon dura dhaabbachuudhaan yeroo gabaabaatti guutumaan guutuutti furmaatatti laachuun filannoo fuula dura kana gaggeeffamu karaa nagaa qabuun akka gaggeeffamuu fi mootummaan naannichaa xiyyeeffannoo itti kennee hojjetaa jira jedhan obbo Ashaallee Hasan. ክልላችን እዚህም እዛም የሚታዩ የሰላም እጦቶች naannoo keenya keessatti rakkooleen nageenyaa asii fi achitti mul'atan harka wal qabannee yeroo gabaabaatti furuun karaa nagaan filannoo naga qabeessa ta'e gaggeessuu dandeenyu irratti haa xiyyeeffannu. Dhumarrattis paartileen morkattootaa naannicha keessa socho'an waliin hojjechuuf qophaa'oo ta'uu keenya carraa kanaan isiniif ibsuun barbaada. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz fayyadamummaa lammiilee cimsuudhaaf carraaqqii taasisaa jiru cimsee kan itti fufu ta'uu kan himan obbo Ashaallee Hasan hawaasnis gahee isaarraa eegamu akka bahatu waamicha dhiyeessaniiru. Rakkoon nageenyaa uumamee ture yeroo ammaa fooyya'aa dhufuu jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo ETV'tti himaniiru. Hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetamaa ture qindoomina hawaasaa fi qaamolee nageenyaatiin ta'uu himuudhaan yeroo ammaa kana nageenyi uummataa godinichaa iddootti deebi'aa jiraachuu bulchiinsi godina Qeellam Wallaggaa beeksisee jira. Fayyeeraa Margaa dabalata qaba. Rakkoo nageenyaa godinaalee Wallaggaa keessatti uumamee tureen mirgi lammiilee nagaa sarbamuu bira darbee misoomni gufachuun hawaasni rakkoo cimaaf saaxilamaa turuun kan yaadatamudha. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun mootummaan hojjechaa tureen yeroo ammaa jijjiiramni gama nageenyaan jiru fooyya'aa dhufuu jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo tokko tokko ETV'tti himaniiru. Gaariidha haalli nageenyaa baay'ee xuruudha. Baay'ee gaariidha. Waaqayyo akkasumatti nuuf hafuufu malee nagaadha. Nagaan jira amma. Akka kanaan duraarra amma nagaatu jira. Nagaa kana ammoo waaqayyo nuuf eegu. Kaleessa xinnoo magaalaan Dambidolloo rakkoo guddaa qabdi turte. Rakkoo sana keessaa ammoo amma qabsoonumaan baatee gara nageenyisee mirkanaa'ee sochii hojii misoomaa fi nageenyaa irratti bobbaatee jirti yeroo ammaa kana. Mootummaan mirga lammiileen nagaan baanii galuu eeguuf gahee isaa ba'u akka qabu eeruun uummannis mootummaa waliin ta'uun kanneen nageenya isaa boreessan saaxiluun seeratti akka dhiyaatan gochuu qabaa jedhan. Kan sabi keenya barbaadu yeroo kana keessatti waliin taa'ee mari'atee jijjiirama biyya isaa irratti fiduudha. Kanaaf qaamni kamiyyuu waliigalee raawwatee yaada mo'ataa qabatee uummata saasicha iyyummaa keessa jiru kana keessaa iyyummaa keessaa baasee sadarkaa dhala namaatiif barbaachisu irraan gahuudhaaf dhama'uudha malee isa jiru balleessinee isa jiru xinnaa keenya ajjeessinee isa guddaa ajjeessinee meeshaadhaan qabeenyaa keenya barbadeessinee jijjiirama finna inni jedhu kan booddeetti hafe ta'utu irra jiraata. Sabi keenyas kanatti amana sabi Dambidolloodha jechuu barbaada. Hawaasi kun hubannaadhaan utuu deemee utuu waan mangistiin haasa'us duukaa bu'ee utuu waan jiru nageenya jiru hundumaa argaa utuu mokkoree gaariidha. Kana namni immoo baay'ee waan gadhee itti fakkaata malee wantichi waan xuruudha baay'ee. Gama olaantummaa seeraa kabachiisuun hojiin hojjetamaa ture qaamolee nageenyaa qofaan osoo hin taane hirmaannaa uummatatti dhiyeenyaan rakkinicha beekuu giddugaleessa kan godhe ta'uu kan himan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Mallasaa Aliikoo. Kanaafis yeroo ammaa rakkoon nageenyaa mul'ataa ture furamaa jiraachuu himaniiru. Heeruu mootummaan uummati kennuun kan seelii diina qabne jiru. Warra na jalaa hataa jiru, mana koo cabsaa jiru, baankii koo saamaa jiru, maqaan baluu akkas jedhame amma nama ana keenya keessatti yoo xinnaa namoota abbaa torbee ta'anii nama 12 ajjeesan qabnee irra bara. Boruu dabarree qabna maaliif hawaasi baadhaan kaleessaa miti ifatti bahee miidhama isaa beekee bu'aaf faayidaa isaa adda waan baaseef informeeshinii qulqulleessinu kan uummataa waan ta'eef
kan nama karaa darbu waan hin taaneef sochiin amma nageenya jiru fiiliin uummata bira jiru baay'ee bareedaadha. Nu abdachiisa. Mootummaan mirga lammiileen nagaan biyya isaanii keessa jiraachuu eeguuf dirqama qaba kan jedhan obbo Mallasaa Alikoo fuuldurattis hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu eegalame cimee kan itti fufu ta'uu himaniiru. Kanneen hafanii ammallee amala isaanii hannarraa cituu hin dandeenye ilaalchaan naannummaan gosummaan biyya qooduu barbaadan darbanis waan jiraniif isaan immoo heeruu kennine hawaasa bal'aan kun darbee akka cabsu goone filannoo keenya nu eeggatu karaa nagaa hin kan yeellesh goonee dabarsuuf jennaan. Magaalaa Dambidolloo keessatti hojiin yakkamtoota seeratti dhiyeessuu hojjetamaa ture karaa of eeggannoo qabuun ta'uu kan himan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dambidolloo namni osoo yakka hojjechuunsaa adda hin baane to'atame akka hin jirre himaniiru. Namni seera qabeessaatiin yakka hojjetee yoo ta'e yakkaan gaafatama. Malee badii kan biraa karaa mirga dimokiraasii dhiibuutiin wanti godhamaa jiru hin jiru jechuudha. Riifoormiitii asitti wanti godhamu tokko hin jiru jechuudha. Garuu immoo namni lubbuu namaa baasu yoo jiraate seeraan gaafatama. Har'as borus itti fufa jechuudha kun ejjennoo uummata keenyaati. Ejjennoo qaama kamiiti jechuudha. Mootummaanis karaa tasgabbaa'een ragaa qabatamaa irratti hundaa'uudhaan sababaan namni illee yeroo to'atamee seeratti dhiyaatu sababa malee namni hin to'atamu. Sababa qaba jechuudha. Sababa ragaa qabatamaa ergi ragaan qoratameeti kan namni to'atamu jechuudha. Kuni dur hin jiru. Jijjiirama kun jechuudha. Uummatni keenya jijjiirama akka ta'e hin beekaa jechuudha. Misooma bunaa dabalatee oomishaalee sharafa biyya alaa argamsiisan hedduu misoomsuun kan beekamtu godinni Qeellam Wallaggaa sababii rakkoo nageenyaa yeroo dheeraaf uumamee tureen sochiiwwan misoomaa kunneen gufachuu dabalatee ammallee jiraattonni bakkaa bakka socho'uun hojii idilee isaanii irratti bobba'uuf sodaa kan qaban ta'uu taajjabneerra. Koraa qorannoo yuunivarsiitiin Mattuu qopheesseen hidha haaromsaa dabalatee dhimmoota garaagaraa irratti mari'atame. Koraa qorannoo kanarratti qorannoowwan 67 ta'an dhiyaatanii jiru. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Iluu Abbaa Booraatiif Ababaayyoo Kafanii. Korri qorannoo biyyaalessaa qorattoota yuunivarsiitiiwwan garaagaraa hirmaachisee fi yuunivarsiitii Mattuun qophaa'e guyyoota lamaaf taa'ameera. Kora kanarratti waraqaaleen qorannoo dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffatan dhiyaataniiru. Isaan keessaa inni tokko waa'ee hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa kan ilaallatudha. Kanaan walqabatees lammiileen Itoophiyaa ijaarsa hidha haaromsaa guddichaa akkuma xiiqin jalqaban xiiqin xumuruu qabu jedhan qorataa fi barsiisaan yuunivarsiitii Finfinnee fi gorsaa olaanaan ministeera bishaanii albuudaa fi enerjii federaalaa Dr. Injiinar Silashii Bahulluu qorannoo hanga ammaatti gaggeeffameen Itoophiyaan bishaan qofarraa humna anniisaa meegaawaatti 45,000 maddisiisuu osoo dandeessu hanga ammaatti meegaawaatti 4,300 qofa maddisiisaa akka jirtu simuun. Humna ibsaatiin wal qabatee biyyattiin bishaan qofarraa naannoo meegaawaatii 40,045 maddisiisuu dandeessi humna sana qabdi. Garuu ammoo wanaatti 4,300 gadi kan hojiirra oolee jiru. Sana ol guddisuu irratti hidha Abbayyaa isa tokkodha. Gama biraan ammoo damee fayyaa jalatti itti fayyadamaa fi daddabarsa qorichoota irratti xiinxala qorannoo kan dhiyeessan yuunivarsiitii Jimmaatti itti aanan pireezidaantii fi dursaan garee qo'annoo fi tajaajila hawaasaa Piroofeesar Sultaan Suleemaan haalli daddabarsaa fi itti fayyadama qorichoota xiyyeeffannoo yoo hin arganne rakkina guddaaf biyya saaxiluu danda'a jedhaniiru. Biyyi keenya biyya alaatii qoricha galchaa turte naannaa biiliyoona 5 qarshii biiliyoona 5 baafteetii qoricha biyya alaatii galchaa turte. Qorichi biyya alaatii galu kunis immoo biyya keessas ta'ee faasiliitiin buufata fayyaa jiranutti amma godaatti gadi bu'u irratti adeemsi iftooman qabu ture. Kanaaf kana teekinooloojiidhaan deeggarree qoricha sana akkuma biyya keessatti oomishuu yoo dandeenye tarii gahiinsa tajaajila qoricha waara argachuu qoricha ammayyaa argachuu kana gadi buufnee uummata keenya biraan gahuu dandeenya. Kora kanarratti qorannoowwan 67 kan dhiyaate ta'u bakka bu'aan itti aanaa pireezidaantii yuunivarsiitii Mattuu Dr. Baddaluu Takkaa himaniiru. Yuunivarsiitiin Mattuu qorannoowwan hanga ammaatti hojjetamaa turan gara hojiitti jijjiiruun itti quufinsa uummata godinichaa dabaluufis damee adda addaan hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Qorattoonni tokko tokko qorannoon hojjetamu haala rakkina uummataa hiikuun danda'amu irratti xiyyeeffachuu akka qabu akeekaniiru. Pireezidaantiin yuunivarsiitii Mattuu Dr. Indaganaa Abbabaa waggoota kurnan darbe kanatti qorannoowwan 347 taasifamuu himanii qorannoowwan gara hojiitti deebisuuf qaawwi jiraachuus dubbataniiru. Kana hiikuufis kan hojjetamu ta'uu eeraniiru. Our university has been founded to work on some of 347 researches on the last 10 years. Yuunivarsiitiin keenya waggoota kurnan darbanitti qorannoowwan 347 taasiseera. Qorannoowwan kunniin gara hawaasaatti akka gadi bu'anis taasisneerra. Ta'us hangi bu'aa qorannooleen kunniin hawaasaaf buusanii gadi aanaadha. Kanaaf qorattootni asitti argamtan bu'aan qorannoolee keenyaa olaanaa akka ta'utti hojjechuu qabna. Some of their empirical values have been
low, but we try to increase that one in different channels and to make some of the researches to be the concretes of those economy. Therefore, I would like to ask all our researchers who have been working on some of your ideas. Magaalaa Finfinneetti piroojeektiin ijaarsa daandii Massaalachaa hanga Tulluu Diimtuutti harkifachuu isaatiin tajaajilamtoonnii fi jiraattonni naannoo daandichitti hojjetamu rakkoo guddaaf saaxilamne jechuun komataniiru. Abbaan taayitaa daandiiwwan bulchiinsa magaalaa Finfinnees piroojeektichi yeroo hafu keessatti si'oominaan xumursiisuuf waan irraa eegamu hunda akka raawwatu mirkaneessee jira. Teediroos Tolaa. Bara 2009tti dhagaan bu'uuraa kaa'amuun waggaa 2 walakkaa keessatti ijaarsi isaa xumuramuudhaaf kan karoorfame piroojeektiin daandii aspaaltii Maasalxanyaa hanga Tulluu Diimtuutti jiru harkifachuun imaltoota fi jiraattota akka malee komachiiseera. Tajaajilamtoonnis harkifachuun hojii ijaarsa daandii kanaa rakkoo hawaas dinagdee guddaa ta'eef nu saaxileetii jira jechuun miidiyaatti himan. Egaan hojiin ijaarsa daandii aspaaltii naannawa bulchiinsa magaalaa Qaqqii Qaallittiitti ijaaramu ol naannoo Maasalxanyaa jedhamurraa eegalamee haga Tulluu Diimtuutti dheeratu eegalamee gara waggoota 2 ta'uu isaati odeeffannoon arganne kan mul'isu. Daandiin kun daandii sadarkaa aspaaltiitiin ijaaramu ta'eetu xumuramuudhaafis hedduu harkifachuu isaati odeeffannoon arganne. Waggaa meeqa ta'e kun waggaa 5 ta'uu isaati. Hagaa jammartee booddee jechuudha. Haga ammaa hin xumuramne kunoo innaa Qaqqii Qaallitti waannaan hojiin daandii kana hin xumuramne rakkinna baay'ee keessa jira. Duubatti baay'ee harkifachaa jiru haalaan hojjetamaa jiru karaa tokkoon hojjetame karaa kana gara gadiittis immoo hojjetamaa jira garuu asumaan immoo karaa gadi fudhatee deemu ganda duwwaa 8 kan jedhamu jira isa keessatti haalaan hojjetamaa jiru haalaan baay'ee duubatti harkifachaa jira. ይህ መንገድ በጣም ህዝቡ ሁላ እየተሰቃየ ነው ያለው። dhimma daandii kanaatiin hawaasni dararamaa jira. Dhugatti fayyaan keenyallee ittiin miidhamaa jira. Xiyyeeffannoo guddaa barbaada. daandichi daandii sa'aatii 24 tajaajilu waan ta'eef ታክሲ ስራ በምሰራበት ሰዓት በ30 ደቂቃ መንገድ የሚደረስበት 2 ሰዓት 3 ሰዓት የምንደርስበት አጋጣሚ አለ። Ani yommuun taaksii irra hojjedhetti daandii daqiiqaa 30tti deemamuu danda'u hanga sa'aatii 2 walakkaa yeroo nutti fudhatu jira. Kunis tajaajila kennu nus ta'ee hawaasa miidhaa jira. Kanaaf otoo falli itti kennameen jedha. በጣም የተጓተተ ነው። Baay'ee harkifate keessumaa naannoo tootaalii irraa hanga Gabreelitti deemsi daqiiqaa 5 qofa gaafatu sa'aatii tokko guutuu namatti fudhata. keessumaa ganama ከቶታል እስከ ገብርኤል ለመድረስ ፕሮጀክቲን ዳንዲ ኩታ መጋላ Qaqqii Qaallittiitti hojjetamaa jiru kun dheerina kiiloomeetira 11 kan qabu daglee meetira 50 bal'atuun hojjetamaa jira. Daandichi dhagaan bu'uuraa isaa bara 2009 kaa'amuun dhaabbanni ijaarsaa kaampaniin warra chaayinaa CCC jedhamu waggaa 2 walakkaa keessatti hojjetee xumuruudhaaf walii galee ture. haa ta'uti amma piroojeektichi barfachuun isaa bahaaf gala imaltootaatti danqaa ta'uun darbees dhukkeen ijaarsa isaa irraa ka'u fayyaa namootaattuu yaaddoo ta'uun furmaata hatattamaatti barbaada jedhame. daandiin kun mancaatii qabeenyaa guddaa ta'e qaqqabsiisaa jiraachuus abbootiin qabeenyaa konkolaatotaa fi konkolaachistootni dubbataniiru. ታች ወርዶ ደግሞ ያለ ባለስልጣን ወረድ ብሎ ይህን መንገድ ቢመለከተው otoo nutti dhiyaatanii nu ilaalanii gaariidha. qabeenyi keenya manca'aa jira. kunoo harka koo ilaali. konkolaataa cabduu suphaa oolla. hiikuu suphuudha. goommaanis nu jalaa manca'aa jira. yeroo gabaabaa keessatti yoo hojjetamne ammas qabeenya konkolaatarraan haalan dhaqqabsiisaa jira. harkifannaa piroojeektii kanaatiif kabachiisni daangaa daandichaa hanqinni maallaqaa fi bittaa meeshaalee ijaarsaa yaa'eeraman malee sararri ujummoo bishaanii iddoo daandichi irratti hojjetamu yerootti kaafamuu dhabuun sababoota ijoo daandichi ittiin harkifate ta'uu abbaan taayitaa daandiiwwanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksiseera. Daayireektara ittaanaan abbaa taayitichaa Iyyaasuu Salamoon harkifachuun piroojeektichaa rakkoo humnaa olii abbaa taayitichaa fi kaampanii ijaaru quunnameerraa maddaa jedhan. አሁን በአሁኑ ሰዓት ያለው መንገዱን ግንባታ ለማጠናቀቅ ትልቅና ዋነኛው ተግዳሮት የሆነው rakkoo ijoon harkifachuu daandii kanaa fi hojjechiifnee xumuruuf danqaanutti ta'e moggaa gara bitaa daandii kanaatiin sararri ujummoo bishaanii guddaa ta'e jiraachuu isaati. kiiloomeetira 10 ta'a. kun daandicha jalaa ka'uu qaba. kanaafuu rakkoo cimaadha. ያለው የውሃ መስመር አለ። ይሄ መነሳት ይኖርበታል። bulchiinsi kutaa magaalaa Qaqqii Qaallittii harkifachuun piroojeektichaa rakkoo hawaas dinagdee guddaa qaqqabsiisuu ibsuun sababa harkifachuu daandichaaf waan qoratamee fi furmaata isaa hojii gaggeessituun kutaa magaalichaa Fatiyaa Mohammad ibsaniiru. milkaa'ina piroojeektichaatiif kutaan magaalichaa gara fuulduraattis hordoffii fi tumsa itti fufaa akka taasisutu ibsame. rakkoo daandii hojjechuu dhabuu osoo hin ta'in bishaanii wajjin wal qabatee bishaan guddichi magaalaa walakkaa deemee obaasu asiin darba waan ta'eef dura bishaan hojjetameeti infraastiraakchariin jalatti hojjetamuu qabu hundi hojjetame sanbooda daandiin hojjetama. kana wajjin wal qabatee aksesarii sana akka salphaatti argachuu dhabuun rakkoo guddaa ture jechuudha. akkasumas maallaqni ittiin aksesariin sun bitamee biyya alaatii galu haardi karransiin illee
rakkoo guddaa ture. Amma garuu qaama dhimmi ilaallatu wajjin mari'achuudhaan akka furmaata argatu godhamaa jira. Hojiin ijaarsa piroojeektii daandii kanaa yoomitti xumuramuu danda'a kan jedhu daayireektara ittaanaan abbaa taayitaa daandiiwwanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Iyyaasuu ሶሎሞን ሂመኒሩ። ስለዚህ ይሄ የውሃ መስመር በፍጥነት እንደተነሳ በእኛ በኩል የመንገድ ግንባታውን ለማጠናቀቅ sararri bishaanii kun saffisaa yoo nuuf ka'e yerootti xumuruuf qophii gahaa gochuun hojjechaa jirra. Yeroo kanatti ni xumurama jechuuf garuu gama keenyaan otoo hin taane carraaqqii dhaabbanni bishaanii fi dhangala'aa magaalichaa taasisuun ujummoon bishaanii daandicharraa yoo nuuf ka'e ni xumurra. በማድረግ በኩል ፈጣን ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅበታል። ፕሮጀክቲን ዳንዲ ማሰልጠኛ ቱሉ ዲምቱ ኩኒ ሊቃ ማለቃ ባንኪ ኤግዚም irraa argame birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 400 ijaaramaa jira. Ammattis raawwiin ijaarsa isaa harka 53 irra gaheera. Daandiin karaa Qaallittii kuni balbala magaalaa Finfinnee karra Qaalluu ulaa misoomaa guddaa geejiba bahaaf galaa keessummeessu kutaalee baha biyyattii naannolee fi magaalota kibbaaf kibba baha biyyattii gara magaalaa Finfinneetti kan simatudha. kabajamtoota daawwattoota keenya piroojeektii ijaarsa daandii maasalxanyaa Qaallittii hanga Tulluu Diimtuu ilaalchisuudhaan itti gaafatamtuu waajjira dhimmoota kominikeeshinii dhaabbata bishaanii fi dhangala'aa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Sarkaalam Geetaachoo ujummoon bishaanii diriirsuudhaaf bittaan meeshaa raawwatamaa akka jiru dubbatanii jiru. Gama biraatiinis dhiyeenyatti furmaata ni argata jechuun bilbilaan turtii TV waliin taasisaniin dubbatanii jiru. Relocation yookiin immoo bakka jijjiiruu dhimma guddaadhaan naannoo sana kan argamu. Piroojeektiin kun naannoo kiiloomeetira 26 kan jijjiiramu. Kunis akka piroojeektii xiqqaatti kan ilaalamu osoo hin ta'in bajeta mataasaa kan barbaadu keessattuu immoo bajeta mataasaa kaafansiin jedhu qarshii doolaara baay'ee kan barbaaduu fi ellisii kan barbaadudha. Dhimmicha wajjin wal qabate yaa akka keenyatti relocation gochuu qabna ture yookiin immoo bakka jijjiiruu qabna ture kan nuti rakkachaa yeroo dheeraatii fi turre tokko waa'ee elisiiti. Elisiin yeroo ammaan kana garuu baname already meeshaan kanaaf barbaachisu oomishamaa jira jechaadha biyya Chaayinaatti naannoo miiliyoona 5 doolaara miiliyoona 5 kan fixudha jechaadha piroojeektichi. Yeroo dheeraa nu kan nu biraa fudhachaa ture waa'ee ellisiiti. Ellisii malee meeshaan kun oomishamee biyyatti galuu hin danda'amu. Kanaaf ellisi rakkoo kana immoo mootummaan isu hubatee yeroo ammaan kana nu eeyyameera. Kanaaf meeshaan gallaan already constructionii asar jedhamuudhaan kan inni hojjetamu. Meeshichi oomishamee gallaan hatattamaan halkanii guyyaatti hojjennee xumuruudhaaf fedhii guddaadha kan qabu. Naannoo hanga ji'a afur fixa jechaadha oomishamee amma biyyatti galu. Yeroo sana rakkoon kunis ni qaba jenneeti kan abban. Gabaabumatti oomishni meeshaalee jalqabameera ellisiin baname yeroo gabaabaa keessatti xumuramee gaafa dhufu hojiitti galama jechaadha. Piroojeektiin bishaan dhugaatii qulqulluu naannoo isaaniitti hojjetamee rakkoo tajaajila bishaan dhugaatii duraan turerraa kan isaan fure ta'uu jiraattonni godina Baalee aanaa Harannaa Bulluq himan. Kanaan duraa jiraattonni naannichaa gandoota addaa bishaan dhugaatii barbaachaaf jecha karaa fagoo deemuun dirqama isaaniitti akka ta'es dubbatanii jiru. Jilli ittaanaa bulchiinsa godina Baalee fi walitti qabaa koree piroojeektii godinichaa obbo Dhidhaa Guddataatiin durfamu hojii piroojeektiiwwan bishaanii daawwatee jira. Itti gaafatamaan waajjira misooma qabeenyi bishaanii godinichaa obbo Abboomaa Tarreessaa akka dubbatanitti komii bishaan dhugaatii hawaasa godinichaa hir'isuudhaaf bara kana piroojeektii bishaanii birrii miiliyoona 59 oliin hojjetamaa jiran 11 keessaa ji'oottan darbanitti piroojeektiiwwan bishaan dhugaatii 5 qarshii miiliyoona 28.8 hojjetamanii xumuramuun tajaajila kennuu eegaluu isaanii dubbatanii jiru. Piroojeektiin bishaan dhugaatii kun hirmaannaa uummataa bajata mootummaa fi dhaabbata miti mootummaatiin kan hojjetaman yoo ta'u yeroo qabamee fi xumuramuuf hawaasaa fayyadamaaf tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu akka ta'aniif hojjetamaa jiraachuu isaas itti gaafatamichi dubbataniiru. daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaatti gara oduu maddeen biyya alaarraa arganitti dabarra. Mootummaan Soomaaliyaa magaalaa guddoo biyyattii Moqaadishootti kan argamu masaraa mootummaa biyyattii cinaatti milishoonni waraana banuu ibsee jira. Haleellaa kanaaf mootummaan federaalaa fi hooggantoonni mormituu wal himatanii jiru. Waraanni mootummaa haleellaa kana ofirraa qolachuusaa ministeerri nageenyaa mootummaa federaalaa Hasan Hudubee Jimaalee himanii jiru. Turtii aangoo pirezidaantii Soomaaliyaa waggaa 4 ture gaafa guraandhala bultii 8 xumuramee jira. Paartileen mormituu ergasiis eegalee akka pirezidaantiitti beekamtii
kennuufis dhabanii jiru. Mootummaan immoo hanga bulchiinsi haaraa filatamutti hojiirra akka turu ibsullee guyyaan filannootti filatamuu hin kaa'amne. Daandiin Moqaadishuu keessa hundi kan cufame yoo ta'us mootummaan humnoota leenjii addaa qaban daandii irratti bobbaasuusaa BBC'n gabaaseera. Ministeerri muummee Biriitaaniyaa Booris Joonsan talaallii koronaa uummata isaanii irraa hafuu biyyoota hiyyeeyyiidhaaf akka kennan beeksisan. Biriitaaniyaan talaallii koronaa doozii miliyoona 400 oomishuuf kan karoorfatte yoo ta'u, kunis fedhii biyya keessaa quubsee irraa hafuu danda'a jedhamee jira. Ministeerri muummee Booris Joonsan erga walgahii biyyoota dureeyyii fi ergaa dabarsaniin biyyi isaanii irraatii kan hafuu talaallii kana biyyoota hiyyeeyyiitiif akka dabarsan hubachiisanii jiru. Talaallii raafan kun karaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Covax jedhamuutiin akka raabsamu himamee jira. Mootummaan Biriitaaniyaa tatamsa'ina vaayirasii koronaa sadarkaa addunyaatti to'achuudhaaf hanga ammaatti paawundii miliyoona 500 fi miliyoona 48 kan gumaache yoo ta'u, biyya keessatti ammoo uummata miliyoona 17 gahan talaalchisee jira jechuun BBC'n gabaaseera. Daawwattoota keenya amma immoo oduu biizinasii yeroo itti dhageessan irra geenyee jirra. Mangistuu akkuma wajjin turtii taasifna. Akkam jirta Mangistuu? Nagaa galata Waaqayyo. Turtii gaarii siif haa ta'u. Ayyee galata.